Guyyaan har'aa Janawaarii 29 bara 2026 akka lakkoofsa faranjootaatidha. Guyyaa har'aas odeeffannoo sharafa maallaqaa karaa gabaa gurraachaa akkasumas karaa baankiitiin qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Kanneen akka Awustiraaliyaa doolaara, Yuuroo, Kaanaadaa doolaara, Paawundi sterlingii, Ameerikaa doolaara, Kuweet diinaara, Dubaay diraam, Saawudii riyaal, Joordaan diinaar, Bahaareen diinaar, Indihaa ruupii, Kaatar riyaal, Israa'el shekel, Oomaan riyaal kanneen kana fakkaatan qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Nagaan Waaqayyoon hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaanaalii kana baga nagaadhaan gara chaanaalii kanaatti dhuftanii obboloonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan maatii naaf taatanii kallattii hundumaan na jajjabeessaa kan jirtan guddaa galatoomaan isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aa sharafni maallaqaa hin dabale moo hin qannase moo kan jedhu waliin ilaalla. Otoo odeeffannoo sharafa maallaqaatti hin darbiin dura gaaffii tokko nan deebisa. Gaaffichis Bahaareen diinaara karaa baankii maaliif dhiyeessuu dhiiste jettee obboleettiin gaaffii kana na gaafatte. Bahaareen diinaara ammaa fi baankii weebsaayitii irratti gallakkisee hin jiru. Kanaaf hin dhiyeessine gara fuulduraatti yeroo weebsaayitii irratti baankonni ifa godhanii qabadheen isiniif dhiyaadhaan isiniin jedha obbolaa kiyya. Gamanumaanii gara odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatti wal wajjin hadabarru. Tokkoffaa irratti kan argannu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko 134 tuqaa saantiba 12 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Awustiraaliyaa doolaara tokko 108 tuqaa saantiba 75 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Awustiraaliyaa doolaara tokko 98 tuqaa saantiba 73 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko 227 tuqaa saantiba 34 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankii yuuroo tokko 180 tuqaa saantiba 52 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa yuuroo tokko 176 tuqaa saantiba 50 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Kaanaadaadha. Kaanaadaa doolaarri tokko 140 tuqaa saantiba 38 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Kaanaadaa doolaara tokko 108 tuqaa saantiba 83 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Kaanaadaa doolaara tokko 107 tuqaa saantiba 57 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Paawundi sterliingidha. Paawundi sterliing tokko 262 tuqaa saantiba 49 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Paawundi sterliing tokko 206 tuqaa saantiba 83 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Paawundi sterliing tokko 198 tuqaa saantiba 38 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Ameerikaadha. Ameerikaa doolaarri tokko 189 tuqaa saantiba 93 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Ameerikaa doolaara tokko 152 tuqaa saantiba 08 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Ameerikaa doolaara tokko 151 tuqaa saantiba 60 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Kuweetidha. Kuweet diinaarri tokko 620 tuqaa saantiba 98 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Kuweet diinaarri tokko 484 tuqaa saantiba 60 sharafamaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Dubaayidha. Dubaay diraamni tokko 51 tuqaa saantiba 71 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Dubaay diraamii tokko 43 tuqaa saantiba 98 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Dubaay diraamii tokko 41 tuqaa saantiba 21 sharafaa ooleetiin jira.
inni itti aanu Saawudiidha. Saawudii riyaalli tokko 50 tuqaa saantiba 63 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Saawudii riyaala tokko 43 tuqaa saantiba 04 sharafaa ooleetiin jira. baankiin daldala Itoophiyaa Saawudii riyaala tokko 40 tuqaa saantiba 40 sharafaa ooleetiin jira. inni itti aanu indihaadha. indihaa ruupiin tokko 2 tuqaa saantiba 06 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin indihaa ruupii tokko tuqaa saantiba 99 sharafaa ooleetiin jira. baankiin daldala Itoophiyaa indihaa ruupii tokko tuqaa saantiba 68 sharafaa ooleetiin jira. inni itti aanu Joordaanidha. Joordaan diinaarri tokko 267 tuqaa saantiba 87 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. inni itti aanu Bahareenidha. Bahareen diinaarri tokko 503 tuqaa saantiba 77 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. inni itti aanu Israa'elidha. Israa'el sheqel tokko 61 tuqaa saantiba 51 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. inni itti aanu Kaataridha. Kaatar riyaalli tokko 50 tuqaa saantiba 50 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. inni itti aanu Oomaanidha. Oomaan riyaalli tokko 493 tuqaa saantiba 91 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. yaadaa fi gaaffii qabdan koomentii irratti naaf barreessaa. obboloonni Beeruutii fi Joordaan jirtan Ameerikaa doolaaraan herreeggadha. qophiin kun yoo isinitti tole laayikii godhaa. hiriyoottan keessaniif fayyada jettanii yoo yaaddan sheerii godhaa fi haga xumura qophii kanaatti nu wajjin waan turtaniif guddaa galatoomaa. haga qophii biraa yookaan viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa keessa tura.